gooftaan si gargaaruuf karaa karaan jiru irra tun taane karaa karaan hin jirre irra deemaa gara kee dhufa. Atin beektu iyyaanne hin taatte kanuma dineeginii deemaadhuma dhufeetu siif akka carraatii gooftaaf garuu karoora. Abbaako. Dandeessee gadi hin jettu. Gadi hin jedhu. Dandeessee na deemtu. Na deemu. Miilli kee si hidhameera. Miilli koo na hidhameera. Miilli koo na hidhaadha. Eshi. Waggaa meeqaaf kun? Waggaa 12. Waggaa 12? Waggaa 12. Har'an burraaqa akka jabbii. Nan burraaqa. Akkii miila kee. Hundumaan keessatti si dhiiteera. Qallee baafna dhiigan qabdu ennaanan dhiiseen waaqayyotti baqadhe. Qallee baafna siin jedhani? Qallee baafna dhiigan qabdu. Har'a gaayi? Burraaqa akka dargaggeessaatti. Isheen dhaqa. Isheen? Isheen dhaqa. Yesus, Yesus, you are free. Jesus name. Berkas. Bayung ko akka durii ko barummaan koo babadhee deemuu ni kame gooftaa. Meeqa hojjetii qaba hojjetii qaba. Bago yeroo achi teessu waaqayyoo mul'ataa qastii gara keetti dhufu tokko natti agarsiise. Qastii sana duukaa gaafan deemu aqee qastichi mataa kee irra ga'ee dhaabate. Innaan baay'inni jennaan nama kanaafan ergaa qaban jedhe. Ati baay'ee laffaatee baay'ee dadhabdee baay'ee hojjetteetu garuu eebban qabdu. Waaqayyo akkasnaan jedha nama koo kanaaf ittimi hafuura abaarsaa irraa cabseera. Ameen. Lama ergaa lammaffaa yeroo dhaabattu dhaabataa turuu hin dandeessu. Sababiin isaa maaliif yoo jette asii dugda kee kana keessaatu haga mudhii kee kanaatti waa sitti dhaga'ama. Firri. Okay. Firri. Hammam tureera wanti kun? Tureera wanti kun darra tureera yeroo isaa tureera. Ijoolummaa mukooti kaasee jiru na ukkuba ture garuu booddee kana kintaarotii wayii na qabee erga kintaarotichi na qabeeti taa'ee akkas dhaabachuu hin danda'u kintaarotii na rakkisa. Si rakkisa? Okay. Arragaayi shan nyaama. Hin fayyita? Na fayya. Dhugaa? Na fayya. Dhugaa? Dhugaa. Okay. Achi teessee sitti dhaga'amaa ture dhibee? Teessee? Amma garuu of keessaa dhabda. Saa galatu. Hin dhabdaa. Ameen. Kanaafuu bakka gammaddan jettaniin? Gammachuun kana jaalee maal ta'e? Gammadaa fi qaba. Galateeffadhaa fi yesuus. Okay. Harka kee mirgaa fidi. Harka koo kana qabi. Dhiiga Yesuusiin
keessaa buqqiseera. Jesus name. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም dhibeen kintaarootii bara dheeraaf turte kun bara gami keessa you are free. Yes. Olkaas amma akka barbaadde ta'e barbaadde sochi wanta gochuu nan eenyu sanuu giddii ta'aa turtani attamittu taaltana waaqayyoo faa galatuun tula keessa jira. Dhugaa? Eshi. Waggaa meeqa tureera dhibeewu? Tureera waggaa 15 ol gara waggaa 20 hin ta'an. Waggaa 20 sin dhukkube? Tureera egaa hin badaa hin ka'a. Har'a kaasee garuu as hin deebi'in. Akka fayyadatti fayya. Sondeena alaala gadoo. ganama kana waaqayyoo waa'ee keetiif karaa karaan hin jirre karaa kii baasa. Si gargaaruudhaaf si furuudhaaf waaqayyoo karaan hin jiru garuu karaa sii ba'a. Eeyyuu namni itti amanatu. Harka kee lamaan ol kaasime. Ol kaasi sirriitti ol kaasi harka kee lamaan sodaatu. Wanti haaraan tokko dhime. Ganama kana harka koo galeera. Inni na daangeessu na bira hafeera bara baay'eedhaaf na daangeessee ture har'a garuu lafa naan jedhametti darbeera jedhime. namoonni dhala hin qabne dhala godhachuu barbaadan akkasumas namoonni mucaa ulfooftanii yookaan ji'a tokko ji'a lama ji'a sadii taa'ee isinirraa ba'u irran deebi'a. Namoonni mucaa godhachuu barbaadanii mucaa hin godhatin jirtan akkasumas namoonni immoo ulfa yeroo ulfooftan ji'a lama ji'a sadiitti isinirraa ba'u cingafaa isa jedhamu jechuudha. Ji'a shan isa ta'u ji'a ja'a isa ta'u isinirraa si'a tokko si'a lama si'a sadii namoonni akka riyaa kootii yoo wal mucaa baadha jettan haati manaan jirtu yoo ta'e abbaan mana amaniiti waanuma sirka jiru akka mucaatti qabadhu naa kottu fiigi obboleettii kee famanuun hin danda'ama obboleessa kee famanuun hin danda'ama fiigi kottu dhufe haalelluuyaa dafiqa namoota akkasii jira fiigi kottu haala manaa kee famanii kottu Hasan itu mana yang sana mayu? Bawa pemain lala juga. Kami bersua, malu madina, dala dawwadhatii, nama eebbisa. Hasan itu mayu.
Hintaa fi daroota kana. Wangeela keessa namni dhala godhatee jira? Dhugaa? Jira? Okay. Akka keessanas qabaatee jira. Era dabi kaawaa dubbachuuf hin jechaa jiraatti maqaa dafii osoo hin dhageettan. Akkuma keessatti qabattaas akka nama mucaa baatutti. Tajaajiltoonni immoo dhiggii kana nanaa godha. Musiqa. Ilufadha. Akka keessan saba harka qulqullaa saba waaqa akki keessan qoricha. Gadameessa dhala hin qabne kana keessattidha. Maqaa Yesuus Kiristoosin ala abboomeera. Ala abboomeera. Abboomeera. Daqiiqaa kana sekenni kana kaasetti abboomeera. Namoonni kukkufan waan jiraniif naa eegaa. Akka isaan nama hin godhanne kan godhu maqaa Yesuus Kiristoosin irra cabseera. 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 Eebbifaman fasta sabbara. Ela naigam mala. Ela namoota ergaan erga kakkaa'u. Ela jalqabaa ela. Ela eegaa namoota kukkufan amma waan jiraniif. Maqaa Yesuus Kiristoosin barri boo'ichaa nafaa. Ela gadameessa baneer ala baneer erga kaa'eera maqaa Yesuusin. Maqaa Yesuusin erga kaa'eera. Gadameessa erga kaa'eera maqaa Yesuusin baneer. Yesuusin. Ela. Cut. Ela. Jesus. Hallelujah. Galata kennaaf Yesuusin. Warri gooftaatti amantan iyya galata kennaa Yesuusin. Rabbi kuttanii meerreen jala isaanii haala nardee